Harka fuunee jira jirtu maatiin qubee Take Present. Viidiyoo erga isiniif hojjedhee tureera amma torbee 3 ni ta'a. Sababni isaas hojii addaatiin qabameen ture. Innis weebsaayitii tokko ijaaraa turre. Weebsaayitii doomeneemii duraan qabnu qubeetp.com qubee touchpoint jennee kan maqaa kennineefi. Egaa akkuma kana dura isiniif himuu yaaletti viidiyoo lamaan tokko sirratti isiniif hojjedheera. Karaalee onlaayinii galii argachuu dandeenyu muraasni hanga 5tti lakkaa'ee isiniif himeen ture. Isa keessaa inni viidiyoo bal'aa gara daqiiqaa 22-3 irratti hojjedhe tokko waa'ee biloogingiidha. Yookaan biloogarii ta'anii galii argachuu jechuudha. Galii leejitimeet ta'ee galii sirrii jechuudha. Beekumsaa fi iskilii keenya fayyadamne barreeffama babbareedaa, kontentii babbareedaa barreessine weebsaayitii irraati galii argachuudha jechuudha. Innis kana dura weebsaayitiin qubee Take Present dhuunfaadhaan waa'ee teekinooloojii tippii garaagaraa irratti babarreessaa tureera. Amma garuu anaaf waa'illan koo weebsaayitii kana babal'isne pilaatfoormii namni baay'een irratti hirmaate kontentii babbareedaa irratti dhiyeesse irraati galii argatu gochuudhaaf irratti hojjetaa turreedha. Kanaaf teekinooloojii alatti tooppikii jiru hedduu inkluud gochuu yaallee jirra. Tooppikii kaa'anne keessaatti caccabsuudhaaf akka ta'utti tooppikii duraa tips and tricks irratti barreessuu ni danda'ama. Yookaan how to akkamiin waan tokko akka waa gochuu dandeessu yookaan dandeenyu tippii barreessuu jechuudha. Teekinooloojiis ta'aa fayyaa whatsoever. Inni kaan immoo waa'ee teekinooloojiidha. Dhimma teekinooloojii irratti barreessuudha. Of course tooppikoonni kun wal keessa galuu malu. Inni kaan immoo waa'ee apps kaateegoriin kaan apps yookaan appilikeeshinii moosaajilee weebsaayitii barbaachisoo ta'anii deeskitoop aappii moobaayil aappii barbaachisoo ta'anii bifa barreeffamaadhaan informe gochuudha. Inni kaan immoo dhimma waa'ee fayyaa ilaalchisee barreessuudha. Bakka garaagaraa irratti poostii garaagaraa argaa oolla. Kana bakka tokkotti maaliif orgaanaayis goone koopiraayitii ootarii bifa eegameen galii irraa argamuu akka danda'u maaliif hin goonu kan jennuudha. Inni kaan immoo dhimmoota seeraa istoorii garaagaraa siinaariyoo garaagaraadhaan kaafame beekumsa barsiisuu jechuudha. Inni kaan immoo motiveeshinaal yookaan wanta inspire nama godhu stoorii ta'uu danda'a, seenessa ta'uu danda'a, kan namoota barsiisee jajjabeessu barreessuudha. Inni kaan immoo waa'ee culture and tourismidha. Kuni mudannoowwan kaalcharii garaagaraa jiran keessa aadaa keenya yeroo tuurizimii tuur goonee lallaaluu bifa babbareedhaan suura gaggaarii kana ol kaa'uu jechuudha. Inni kaan immoo books and movie review kan jennee keenye kitaabota hedduu dubbisnee siroo goonee achuma darbannee gannaa akkas gochuurraa kitaaba dubbisnee keessaati yaada cuunfaasaa bifa biloogiidhaan barreessuu dandeenya jechuudha. Jechoota 300 akkas fayyadamne namoonni kitaaba guutuu peejii 170 dubbisuurraa biloogii namni barreesse yaada cuunfaa qabu biloogii 3-4 dubbisuutti salphata. Muuviis fiilmii garaagaraa fiilmii alaas haa ta'u biyya keessaas review godhanii barreessuudha jechuudha. Namoonni kaateegorii ammani liist godhe kanarratti barreessuu yookaan ogummaa qabdan yookaan hoobiidha. Kun amma hojii idilee cinaatti wanta hojjetamudha biloogingiin. Fuul taayimii godhanii hojjechuunis ni danda'ama. Hanga galii irraa argachuun danda'ametti jechuudha. Kanarratti namoonni hojjechuu barbaadanii weebsaayitii keenya kunoo descriptionii irra isinii keenya deemtanii kontaakti nu gochuu dandeessu. Fuutarii irra dhuma weebsaayitii irra bakki kontaakti jedhu jira. Abaawotaas kan jedhu jira. Achirratti seentanii yookaan immoo koomentii irratti iyyuu sooshaal miidiyaa garaagaraadhaan naaf yookaan anaafis inbox gochuu dandeessu. Tooppikii irratti barreessuu barbaadan na beeksisa. Achiin kara keessaa wanta gochuu maltanii gaayidis hin goonaa jechuudha. Objektiivii walumaa galatti kaayyoomti qubee touch point
qubee take present chaanaalee amma irratti daawwachaa kanaan kan hin socho'aa ture qubee touch point kan hin jedhee bal'isuudhaaf tooppikii garaagaraa itti dabaluudhaafidha. Teekinooloojii besides teekinooloojii jechuudha. Kanaaf confusioniin hin jiraatu jechuudha. Karoorri yookaan kaayyoon maaloodha? Gumaacha gochuudha. Afaan Oromoodhaa fi inni guddaan gumaacha gochuudha. Yeroo barreeffamaan intarneetiirra kontentii afaan tokkoo ol kaa'amaa deemu fayyadamummaan afaan sanaa akka bal'atu godha. Kuni baay'ee gumaacha guddaa akka inni qabu Google Translate irratti arguu dandeessu. Dhiyoo kana afaan Oromoo Google Translateetti akka dabalame ni beektu. Innis gumaachuma keenya kan nama hundumaati jechuudha. Itti aansee erga gumaacha goone immoo maaloodha? Galii irraa argachuudha. Yoo danda'ame galii irraa argachanii hojii dhaabbataas godhanii hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Akkamiin galiin irraa argama kan jedhu viidiyoo kana ilaaluu dandeessu. Ammaa fi karaalee galiin irraa argamuu danda'amani websaayitiin qubee tp.com kuni ad networkii Google AdSense'dhaan ji'oota muraasa dura accept ta'ee monetize ta'uu danda'eera jechuudha. Kontentii bareedaa websaayitii kanarratti yoo barraa'e Google Ad yookaan advertisementiin irratti dhufaa jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kan asumarratti biloogii tokko banee isin agarsiisa. Kunoo warreen kun advertisementii garaagaraadha jechuudha. Namoonni gaafa click godhanii yookaan namoonni gaafa ilaalan view and click kuni galii argamsiisa jechuudha. Kontentii akkamii yoo hojjenne galii akkamii irraa argachuu dandeenyu view meeqatti galii hammamii argamsiisa kan jedhu analytics ni jira. Isa akka dhuunfaatti isiniif qoodna jechuudha. Postii mataa keessanii irratti analyticsii mataa keessanii ilaallachuu dandeessu jechuudha. Kanadha walumaa galatti. Kanaaf join gochuu yoo barbaaddani yaada tuuniriin karaa keessaa naquun namoota hedduu waan kontentii babbareedaa barreessuu danda'an kan keessummeessudha jechuudha. Hanga nama 100 soo taane ni barreessina. Nutis akka eegalleetti itti fufna. Isinis join gochuu yoo barbaaddan don't hesitate naaf himaa. Kanadha wanta narra isiniif fidee dhufee galatooma.